Mana yeroo ijaarru mukaan ijaaruudha moo bolokkeettiin ijaaruutu irra wayyaadha? Kamtu qarshii baay'ee irra gaafata? Akkasumas immoo mana tokko yeroo ijaarree gubbaa isaa irraa qorqoorroo afaa irra geenyu qorqoorroo adaamaa yookaan immoo qorqoorroo hoolotaa afuudha moo qorqoorroo normaalii afuudha kan qarshii baay'ee nu gaafatu? Gaafii jedhuu fi deebii waan isinii ta'a jedhee yaade guyyaarraa qabadhee isinii dhufee jira. Ibraahim jedhama. Roon yeroo jalqabaatiif yeroo tuttaanee hartan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Maatii keenya kan taatan ammoo viidiyoon kun isinitti toleera tana like godhaa. Odeeffannoon kun hiriyoota keessan haa ta'u nama biraa bira gahuu qaba jettanii yookaan immoo waan isaan fayyadu ni qaba jettanii yoo yaaddan ammoo sheer godhaatii biraan ga'a. Egaa YouTube chaanaalii kana subscribe godhachuun hanga ana fayyadu caalaa isin fayyada waan ta'eef ammas irra deebi'aa subscribe godhadhaa. yeroo hundumaa oomishaalee diizaayinii addaa qabaniin maqaa kan horate Muhammad Furniture ogeeyyota gameeyyii maashinoota ammayyaa waliin michoomsee gammachuu maamilaaf hojjetaa jira. Hagicha yookaan saaloonii keessaniif tibbaaf miidhagina kan gonfachiisan soofaawwan addaa mijaa'ina iddoo hirriibaa keessanii kan dabalu sireewwan babbareedoo Furniture Muhammad irraa buffee minjaala saanduqa dhaabbii akkasumas kitchen kaabineetii qulqullinaan teessuuwwanii fi minjaala biiroo fedhii hojii keessanii dabalan maamiloota keessanis hawwatan filannoo gatii barbaadaniitiin Arabiyaan Majlis haalluuf miidhagina mana keessaniin wal simatan addummaan oomishna. Maal kana qofa oomisha keenya raabsuuf kan fedha qabdaniif balballi keenya banaadha. Teessoon keenya lakkoofsi tokko Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara duwwaa tokko geessu irra, lakkoofsi 2 Shaashamannee 81 daandii asfaaltii gara duwwaa 4 geessu irra, lakkoofsi 3 Bishaan Gurraacha iddoo oomishaa guddaa keessa 0911 72 2782 yookaan 0960 43 49 49 irratti odeeffannoo dabalataaf nuuf bilbilaa. Muhammad Furniture. Akkuma jalqaba isinii kaasuu yaaletti mana tokko bolokkeettiin ijaaruu fi mukaan ijaaruun garaagarummaan isaa maal fakkaata? Qarshii irratti kamtu irra qarshii baay'ee gaafata moo gatiin inni gaafatu yookaan immoo qarshiin inni gaafatu wal qixa jettanii namoonni gaafatanii deebii isinii ta'a jedhee waa yaade guyyaarraa qabadhee isinii dhufee jira. Inumayyuu namoonni baay'een gatiin isaa waluma qixa mana tokko mukaan ijaaruu bolokkeettiin ijaaruuni waluma qixa nuun jedhu maal fakkaata kan jedhu gaafataa turtanii. Kanaaf jalqaba isaarratti yoo deebi'e mana tokko bolokkeettiin yoo ijaaru wantoonni inni gaafatu baay'eedha. Jechuun meeshaaleen itti fayyadamu meeshaalee gatii qaalii bolokkeettii yoo fudhanne gatiin isaa baay'ee ol ka'aadha. Fakkeenyaaf tokko isaa naannoo qarshii 27 faan gurgurama bolokkeettiin tokko isaa. Sibiilli jira. Sibiilli fakkeenyaaf mana bolokkeettii yoo ijaaru sibiila gaafata feerroo jechaadha. Meeshaalee ijaarsa manaa keessaa gatiin isaa baay'ee ol aanaa kan ta'e immoo sibiila. Kanaaf mana tokko ijaaruuf sibiila xiqqaa miti kan inni nu gaafatu. Sibiilli kun immoo qarshiitti hojii jiru qarshii baay'eedha kan inni nu gaafatu. Akkasumas immoo meeshaaleen bira simmintoo kaawuu fudhannee simmintoo ashaawaa fudhannee mana tokko mukaan ijaarru bolokkeettiidhaan ijaarru simmintoo fi ashaawaa itti fayyadamna. Haa ta'uuti ammoo hammi ashaawaa nu gaafatu kan bolokkeettiidhaan ijaarru baay'eedha. Kanaaf mana tokko luukii 60 ijaaruu barbaanne namni tokko mukaan ijaaruu barbaade namni tokko bolokkeettiidhaan ijaaruu barbaade baay'inni simmintoo isaan gaafatanii kan mukaa caalaa kan bolokkeettiidhaan ijaaramu baay'eedha jechaadha. Akkasumas immoo dhakaanis baay'eedha. Walumaa galatti kan bolokkeettiidhaan ijaaramutu qarshii baay'ee gaafata. Kan mukaa caalaa kan mukaan ijaaramus gatiin isaa xiqqaadha jechuu osoo hin taane yeroo kana qarshii salphaa xiqqaan waa hojjechuun hin danda'amu qaala'insa jireenyaatiin wal qabateen. Haa ta'uuti ammoo kan mukaan ijaarru caalaa kan bolokkeettiidhaan ijaarru qarshii baay'ee nu gaafata. Kanas gamanumaan akka beektaniif jechuu barbaada. Isarraa kanaaf immoo miidhagina mana keenyaatiif cimina mana keenyaatiif garaagarummaa baay'ee waan qabaatu miti. Haa ta'u immoo iddoo tokko irratti fakkeenyaaf paartishinii yeroo murru kutaa keessa yeroo murru bolokkeettiidhaan yoo ijaarre irra filatamaadha. Akkasumas immoo akkuma bolokkeettiidhaan ijaarame sanitti mukaalleen ijaaramuu ni danda'ama. Haa ta'uti immoo ogeessa akkasitti ijaaru argachuu dhabuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni mana mukaa ijaaranii namoota ogummaa barnootaan deeggaramanii miti. Muuxannomarraa ka'anii kan namarratti baratanii waliif hojjetaa turanii achumarraa kan namarra baran. Nama bolokkeettiidhaan ijaaru kana ilaaltan immoo namoota barnoota gahaa qabanii jechuun koo sadarkaa yuunivarsiitiitti illee nama ijaarsa ijaaranii baratanii ba'anii. Kanaaf ogummaa itti beeku waan ta'eef akkaataa isin barbaadan diizaayin isin barbaadan isin ijaaruu danda'an. Warri bolokkeettiidhaan ijaaraman warri mukaan ijaaran kun immoo darbeeti malee akkasitti ogeessa akkasii argachuu hin dandeetta waan ta'eef malee akka bolokkeettiidhaan ijaarame sanitti mukaallee ijaaramuu ni danda'ama. Kanaaf cimina manaarraa fayyuu fudhanne homaa waan garaagarummaa qabu hin jiru. Akkaataa ogeessuun itti ijaaree fakkeenyaaf gaafuma lafarraa kaafnu mana mukaa yoo ijaarru haala gaarii hin qabne akkaataa barbaachisu hin qabne fakkeenyaaf boolli qotamee fa'aa miti lafa jalaa kan ka'u yeroo san boolla isaa faga fageessanii qotanii akkasitti yoo kaafame gaariidha. Haa ta'uti ammoo humni isin dandeessise yoo ta'e bolokkeettiidhaan ijaartan gaariidha. Inumayyuu magaalaa gurguddaa keessatti lafa kaartaa pilaanii qabu lafa seera qabu irratti mukaan ijaaruun dhorkaadha.
bulchiinsa magaalaa iyyuu hin eeyyamu. Namoonni naannoo akkas akkasii lafa qabdanii dirqama waan ta'eef bulkeettiidhumaan ijaaruu qabdanii. Kanaaf ammoo waan baay'ee nama yaachisu illee miti fakkeenyaaf mana bulkeetti ijaaruu fudhattanii amma danda'ame maqarsiin sii ga'e tokko deemtee achi dhaabbee yeroo biraatti fufuu dandeetta. Tarii manni bifa carraa akkasii hin qabu. Kanaaf gama qarshiitti yookaan ammoo maallaqa inni gaafatutti yoo deebine mukaan ijaaruu caalaa bulkeetti ijaaruun qarshii baay'ee nu gaafata isa kana gamanaan akka beektan isin jechuu barbaada. Itti aansee gaaffii isin gaafatan mana tokko mukaan lafa kaafne gubbaa isaarra adaama qorqoorroo gochuu ni danda'ama gaaffii jedhudha. Ni danda'ama. Innis akkuma mana bulkeettiidhaan ijaarru girgiddaa isaa lafarraa kaafne hamma girgiddaa isaa xumurrutti bulkeettiidhaan mukaan xumurree gubbaa isaarraa immoo qorqoorroo barbaada. Amma qorqoorroo adaama qorqoorroo qofa miti qorqoorroon hoolotaas jira. Jara kana lamaan fayyadamuu ni dandeenya rakkoon qabu. Makaas fayyadamuu dandeenya. Kenna cinaa viyuu isaa gara hin mul'anne yookaan gara duubarraa qorqoorroo noormaalii goone gara afoo isaarraa immoo qorqoorroo adaama gochuun illee ni danda'ama. Akka wal fakkaatu immoo halluu dibne halluun addatti qorqoorroo qofaaf oomishamee jira waan ta'eef isa fayyadamtanii yookaan immoo iddoo bittanii halluu dibanii kan gurguran jira. Qajeelumatti adaama qorqoorroo fakkaata. Kanaaf akkaataa saniin fayyadamuu dandeenya. Kanaaf mukaan kaaftee bulkeettiidhaan kaaftee gubbaa isaarra qorqoorroo gosa barbaadde fayyadamuu ni danda'ama isa jedhudha. Lammaffaa qorqoorroo adaamaa fayyadamuu fi qorqoorroo normaalii fayyadamuun garaagarummaan isaa maalii gatii irratti garaagarummaa baay'ee qaba moo miti cimina isaa irratti naagina isaa irratti gaaffii mana tokko gubbaa isaa adaama qorqoorroo yoo gootee fi qorqoorroo kaayyoo gootee garaagarummaa hedduudha qaba keessattuu maallaqa irratti. Fakkeenyaaf mana qorqoorroo adaamaa yoo ijaarre gubbaa isaa akkas akka goojjoo wayii goonee ijaarra waan ta'eef muka baay'eedha kan nu gaafatu. Mukni nu gaafatu illee muka mooraalee muka jedhamu kana nu gaafata. Gatiin isaa baay'ee qaaliidha. Akkasumas mukas baay'ee gaafata. Ogeessi ijaarus qarshii baay'ee kan inni gaafatu. Waan ogummaan deeggarame waan ta'eef baay'ee nama tursiisaa baay'ee ulfaata waan ta'eef qarshii baay'eedha kan inni gaafatu. Kanaaf qorqoorroo adaamaa fayyadamu qorqoorroo kan fayyadamu bittama meeshichuma irratti osoo hin duubne ogeessummaatu mallaqni ogeessi nu gaafatu garaagarummaa guddaa qaba. Bittaa isaa irratti deemnu immoo qorqoorroo noormaalii bituuf qorqoorroo adaamaa bituun garaagarummaa baay'ee qaba. Gatii irratti jechaadha. Kana qorqoorroo noormaaliin kun tokko isaa qarshii 550 qarshii 700 jira. Tokko isaa jechuun naannoo kaaree lama jalatti dhiyaata. Qorqoorroon adaamaa immoo kaareedhaan kan inni bitamu. Kaaree jechuun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf walumaa galatti qarshii irratti isa adaamaa qorqoorrootu qarshii baay'ee gaafata. Garuu humni isin dandeessisa. Qarshii ni qabda yoo ta'e akkas gochuu ni barbaadda yoo ta'e ni danda'ama waan isa rakkisu hin qabu. Bulkeettiidhaan kaaftee mukaan kaaftee gubbaa isaarra qorqoorroo barbaadde fayyadamu ta'a. Akkuma namoonni bulkeettiidhaan mana kaasanii gubbaa isaarra qorqoorroo noormaalii kan fayyadaman jiranii miti. Akkuma san jecha wanti dhooggu hin jiru murteessaan ogeessa nu hojjetu. Keessattuu ijoolleen naannoo irra caalatti parsantii 60-70 lafa qotee bulaa irratti namni kenna lafa bitee mana kan ijaaratu irra jireessi. Namoonni naannoo akkasiitti lafa qabdan lafti keessatti seera qabeessan ta'an lafa qotee bulaa ta'e keessattuyyuu haala adeemsa yeroo ammaa kanatti baay'ee rakkisaadha waan ta'eef mukaan kaasuurra bulkeettiidhaan kaasuurra osuma mukaan kaaftanii gaariidha. Haalli isaa hin beekamu. Naannoo manni keetti sun karaa dhufamoo hin dhufu wanti irraa beektu tokkoyyuu hin jiru. Kanumaan abdii namni walitti turu karaa kana dhufa jedhee abdii namni walitti turu malee dhibbaan dhibbatti qabatamaatti karaa san dhufaa hin dhufu wanti beekamu hin jiru. Lammaffaa immoo ijaarsa seera alaa jedhee mootummaa yeroo ammaa kana magaalaawwan baay'ee keessatti manni jissuu irratti argamu. Kanaaf naannoo isin amma jirtan kana yoo hin geenne illee ta'e gara fuulduraa dhufuun isaa hin oolu waan ta'eef naannoo Adaamaa faatti Finfinnee faatti waan hojjetamaa ture ni beektan waan ta'eef manneen qarshii baay'eetti baafamee ijaarame. Ifin gamoon manneen keessa jiru yookaan immoo manneen viilla qarshiin baay'een itti baafamee ijaarame kan jissaa turan. Kanaaf akkas gochuu baanne qarshii baay'ee akkasitti irratti dhangalaasuu baanne haga akkaataan isa addanuu bahutti isin jechuu barbaada. Kanaaf qarshii yoo qabaattan namoonni naannoo akkasii san irraa lafa qotee bulaa irraa yookaan immoo naannoo ijaarsa seeraan alaa itti ijaaramu irraa namoonni qabdani qarshii baay'eetti dhangalaasinaan gorsa kooti. Kanaaf irra caalaan ammoo fedhii keessan waan ta'eef isin jechuu barbaada. Kanaaf waa'een ijaarsa manaatiin wal qabatee mana bulkeettiidhaan ijaaruu fi mukaan ijaaruu garaagarummaa inni qabu maal fakkaata kan jedhu kana fakkaata. Yeroo ta'an ammoo akkaataa gaaffii keessan irratti hundaa'uu fi ofii kiyyaa waa'ee yaade mana tokko fakkeenya fudhannee lukkii 70 haa ta'u lukkii 60 mukaan ijaaruu qarshii hammam nu gaafata akkasuma bulkeettiidhaan ijaaruu qarshii hammam nu gaafata meeshaan isaa ammoo hammamii qarshii itti hojii jiru ammoo maal fakkaata akkamitti ammoo ijaarra kan jedhu asuma ta'een herreegsaas asuma waliin hojjeta. Kan ilaalu ta'a isin jechuu barbaada. Gaaffii akkasii yoo qabaattan koomentii jalatti illee barreessuu ni dandeettani. Isaan alatti ammoo karaa lakkoofsa bilbilaa isin kennini. Karaa keessaatiinis gaafachuu ni dandeettani. Waan achitti isin deebisuu qaba ta'e achumaan karaa keessaatiin isin deebisa. Waan nama hundaaf ni fayyada jedhee yaada ammoo garanatti isinitti viidiyoo waraabee
Kan isin maxxansu taa'ee isin jechuu barbaada. Amma sirriitti waraan namoonni haaraa taatanii haaraa ta'uu qofa miti. Namni baay'een parsantii 60 akkasii YouTube channel kan otoo subscribe goonedha kan daawwatu. Daawwachuun keessan gaariidha. Garuu subscribe godhadhaa. Fakkeenyaaf viidiyoon guyyaa guyyaa gadhiisu wanta gadhiisu hundi isin biraan gahu yoo subscribe goone jecha. Akkuma tasaara dhuftanii daawwataa jirtan malee hundi isin biraan gahu waan ta'eef kanaaf odeeffannoo jireenya keessanii wal qabatan baay'ee YouTube channel kana irratti kan darbu. Isa argachuuf ammoo YouTube channel kana subscribe godhachuudha. Kanaaf waan gaaffii yoo qabaatan ammoo yaada deeggarsaa adeemsas yoo qabaatan komentii jalatti barreessuun dagatina viidiyoo birratti nama walitti deebi'utti nagaa turan jennee kan jirtan isin haa qaqqabu.